raadiyoo madda nageenyaati. Raadiyoo madda nageenyaa sagalee uummata bal'aati. Madda nageenyaa. Madda nageenyaa. الله يا الله يا موتي عالما بيكتك سكينيا نتي كل ما بديتكم قبنو بدين كينيا أرومما قبرما كبلو نفلمن ملي دينا بكلشنو نبقافنا ملي أرومما ديفنو دوني بن ملي دو أسين صدانو دوتنو فاكما بديتكم قبنو بدين كينيا أرومما afaan oromoodhaa keessatti guddanne abbaa caadaa jennee qubeessaa baranne aadaaf safuu keenya ganamaan baranne aadaa diina keenya hin feenu gonkumaa badii tokko hin qabnu badiin keenya oromummaa dararaan hammaatee falmachuu hin dhiifnu roorroon daangaa dabreef diinaaf gad hin ciifnu hanga biyya keenya irratti abbaa taanu yaa qeerroo oromoo jabeessi tokkummaa badii tokko hin qabnu badiin keenya oromummaa allahu yaa mootii caalamaa beekta keessa keenya nuti qulqullummaa badii tokko hin qabnu badiin keenya oromummaa. kabajamtootaa fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. kabajiniif jaalalli keenya akkasumas salaamtaan teenya qilleensarra qaxxaamuree laf jirtan maratti sanaa ga'u. Akkam jirtan jajjabaatu ugituu nagaa qabdu dansaa fayyaa jirtu irra deebinee ammallee nagaa qabdu kan nagaa hin qabne nagaa rabbi isiniif haa kennu kan nagaa qabdan immoo alhamdulillah jaa galata galfadha nagaa faarsuun amaluma keenya waan ta'eefi kanaaf egaa kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaa roobii bitootessa 30/2020 qabannee deebinee jirra alhamdulillah rabbii galanni haa gahu saganticha guyyaa har'aa wal duraa boodaan kan simbiraan gahu ana muhee calla egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya akkuma beekamu gaahi haalli nuti keessa jiru ulfaataadha jajjabaadha waan ta'eef egaa sagantaa keenya guyyaa har'aa wal duraa boodaan waan qabannee dhufu malu qabannee dhufnee jirra osoo gara sanitti isin dabarsin jecha 2-3 jedhee tanan gara sanitti isin ceesisa. Ummanni keenya yeroo ammaa kana biyya keessaa fi biyya alaa wal jabeessuu qaba waan godhamuuf malu waliif godhuu qaba ummanni keenya gargaarsa jedhamee kan qilleensarraa ka duumessaa rarra'aa jiru kanarratti of gatuu hin qabu akka obboleetti akka obboleessaatiin akka adeeraa akka hiriyaatiin waan godhamuuf malu godhee diina isa nyaachuuf deemu kana ofirraa akka ittisu ummati nu nyaachuuf deemu kuni kallattii hundaan nuti qophaawaa jira argaa jirtan guyyaa guyyaarraa isinii gabaasaa jirra. Kasoba jee ka dhugaa jedhes waan nuti bara 2 kana guutuu isinitti dhaamaa turre kunoo har'a dalagaan agartanii jirtan. Kanaaf ummanni keenya odeeffannoo sirriitti argatuu qaba. Wal jajjabeessuu qaba. Waan godhamuuf malu immoo kiisa keessii baasii godhi ka alaa deemu ka alaa dhufu hin eeggatin kun dhaamsa keenya. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya egaa hangas jenne sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti odeeffannoo harkaa isiniif qabna odeeffannoo itti aansee sagantaa fayyaati waa'ee fayyaa itti aansee darsii Dr. Yusuf Nuuree akkuma adeeffannee isin biraan gahaa turre harkaa isinii qabna dhuma irratti immoo keessummaa godhannee obboleessa keenya Ahmad Ibrahim qabannee harkaa qabna inshallah wal duraa boodaan kan isin biraan geenyu ta'a amma gara odeeffannoo obboleessa keenya Sayyid Dawweetiin nuuf dhiyaatu isin dabarsa odeeffannoo waliin turtii gaarii. kabajamtootaa fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu oduu kasan dhageessu ana Sayyid Dawweeti. walloo aanaa arxummaa fursee jaarraa caancoo bakka jedhamutti liyyuu hayliin amaaraa guyyaa kaleessaa gara galgalaa irratti dhukkaasa oromoo irratti banuu maddeen keenya madda nageenyaatti himan. guyyaa 2 dura halkan keessaa gama caffaa roobiitiin ganda oromoo irratti dhukkaasa akka bante maddeen keenya kun itti dabaluun nuuf himan. hidhattoonni nafxanyaa kun humna dabalataatiin oromoo tuttuqee ilaalaa waan jiruuf ummanni keenya waan godhamuu malu dafee godhateef qopheessuu qabaa ergaan jedhu biyyarraa darbee jira. kallattii aanaa jiillee dhummuugaa magaalaa makkannaa keessatti humni finxaaleeyyii amaaraa kun halkanuma kaleessaa qabeenya oromoo barbadeessee jira.
nama maqaan isaa Muhammad Kichaa jedhamu dukkana isaa jala gubanii raayyaan ittisa biyyaa dhaqee dhaamse jedhan akka odeeffannoon gamasii nu geessetti. Ammallee akka uummanni keenya waliif dirmatee balaa ibiddaa kana hin dhaamsine raayyaan ittisa biyyaa karaatti ba'ee uummata keenya dhorkaa jira jedhan jiraattonni achii kun. Raayyaan ittisa biyyaa uummata eegaa jira haa jedhamu malee liyyuu hayliin naannoo Amaaraa uummata Oromoo Walloo kallattii afuriin marsee jira. Kallattiin afran kunis Makkooy, Maajatee, Kaarra Qorii, Dawwee, Waataa, Sanqalleeti. Liyyuu hayliin baay'inaan kallattii afur kanatti buufamee akka jiru maddeen keenya madda nageenyaatti himan. Liyyuu hayliin kun harbuu keessaan gama hundaan ganda Sanqallee fe'amaa jiraachuun nutti himan. Dhaamsi doktoroota magaalaa Kamisee jiraniif dhaamsa doktoroota magaalaa Kamisee fi naannoo ishee jiraatan maraaf ergaa biyya keessaa isiniif darbe jedha. Dura hunda biratti kabaja qabdu xiqqaanis guddaanis kabaja isiniif qaba. Kanaafuu lola liyyuu hayliin Amaaraa uummata Oromoo fi sabaaf sablammii nukee jiran irratti lola bantee lola jabaa guyyaa 5 ol qotee bulaa irratti hidhattoota mootummaatiin irratti adeemsifame. Miidhaan jabaan hawaasicharra gahuun isaa beekamaadha. Akkuma beekamu yeroo taateen kun ta'u doktoroonni hedduun baqatanii akka dhokataa turan waan hundi keenya beeknu. Kanaafuu doktor Sabaan Amaara Taayyoo baqatanillee kanneen Oromoo fi kaan dabalatee magaalattii kee jirtan baqatuu osoo hin taane rakkoon akkasii yookaan irra deebi'u ta'e gamaa fi gamanaan walitti dhuftanii humna qabdanii madoo kamuu haa ta'u yaala kennuufii qabdu. Kaan baqatanii kaan adda addaa yoo facaatan rakkoo waan ta'eef hanga dandeessan wal ijaartanii gurmuu tokko beekumsaan qabdaniin lubbuu hawaasichaa baraaruu qabdan. Ergaan jettu achuma magaalaa Kamisee irraa isiniif darbee jira. Bakka lollitti eegalame magaalaa Makkannaa keessatti namoonni wareegaman kan maqaan nu ga'e akka armaan gadii kana. Usmaan Aliyyi, Aliyyi Muhammaduu, Muhammad Aliyyi Umar, Arabuu Hamzaa, Abduu Shee Umar Baazaa ilma wajjin, Muhammad Abdurroo, Haji Muhammad Haji, Shee Umar Haji Hasan, Umar Shayasfaa, Ahmad Aliyyi Hasee, Hasan Ahmad Jiloo, Muwee Umar Abdallaa, Ahmad Muhammad Ahmadee, Muhammad Damee, Muhammad Aliyyi Hasan, Muwee Abbabaa, Hasan Muhee, Awwal Arbiyyee, Muhammad Adam Arbaim, Siraashi Ahmad, Muhammad Muusaa, Muhammad Adam Arbaim, Aliyyi Qayyuu, Umaree Adam Baqqalaa, warri madoo ta'an ammoo Ahmad Xiigii, Qallaa Muhammad Hasan, Muhammad Aliyyi Ammadee, Juddii Muhammad Ammadee, Muhee Hasanuu Usee, Muhammad Jamaal, Shee Aliyyi Muhammad Darasichaa, Muhammad Hasan Hallasaa, Muhammad Haydar Ammadee, Hasan Ahmad Hasanuu, Ali Ahmad Haji, Umar Najiib, Hasee Muhammad Umar Miinoo, Abdallaa Jiloo, Kiichii Ali Abdallaa, Adamu Aliyyi Muhammadee, Aliyyi Muhammad, Awwalee Sayyid Adam kan ta'an yoo ta'u isaan kun warreen madoo ta'anidha. Egaa hordoftoota keenya oduun keenya har'aa kanuma fakkaataa waan waliin turtaniif galatooma. Dhaamsa koonaaf dhagayaa ergaa isaati subataa ajab ilmi namaa akkam garaa jabaata haadha sabiyyii xiqqoo kan hin geenye hammataa daa'ima ishii waliin manidhaatti darbata beelaaf dheebuun gubata halkanis qorra keessa nuuf dirmadu nu baasi roorroo keessa. لكن الحمد لله شكر ربي آقه سلا كلمة نماتي لبون تقرنقه كان ربي جد ملي كان المنما انته كان فدشو مشارة لا شريك له شكري نساقه توقي جائر كيسا نفدر مدو نباسي دا كيسا mee hojii rabbii keenya Allahu Rahmaani. Maashaallah obboleessa keenya Sayyid Dawwee odeeffannoo nu dhageessisuu keetiif galata argadhu. Egaa hordoftoota keenya odeeffannoo keenya irraa waa hubattan jennee abdii qabna. Amma qophiilee hafanii waliin turtii gaarii. Jara sabni jaallatu sanii yoom nuuf taasisa akkasa nuuf dirmadhu nu baasi roorroo keessa. Baane labbaa jabalaa fi tasaafaan qarree jaalannee osoo hin taane gubbama tofa garree. Kan dheerinni isaa fagoo laaltee lafa nagarree gubbaa tataa'u malee gaafa geekkuuf nun barree silaa wanti hin dabarree hin jiru duniyaa keessa nuuf dirmadhu nu baasiidhaa keessa. Anta Allahu yaa Rabbi dhageessa nuuf dirmadhu nu baasi roorroo keessa. Anta Allahu yaa Rabbi dhageessa nuuf dirmadhu nu baasi roorroo keessa. Akkam jirtan hordoftoota reediyoo madda nageenyaa nagaan keenya sinaa ga'u jecha baga walitti deebine guyyaa har'aa dafqa bobaa keenya irraa bahu sababa isaa waliin ilaalla kan simbiraan gahu an Alii Hasanii nu faana tura.
namoota tokko tokko irratti dafqi qaama keessattuu kan bobaa jalaa ni baay'ata. Dafqi baay'atuu kun ammoo qaamni keenya foolii badaa akka qabaatuuf sababa ta'uu mala. Kun ammoo ofitti amanamtummaa keenya gadi buusuun hariiroo nuti qaamaan namootatti dhiyeennaa goonu irratti akka of shakkinu godha. Namootni baay'inaan dhibee kanaaf saaxilamoo ta'an, namoota furdina garmalee guddaa ta'an qaban, namoota yeroo baay'ee nyaata zayitii itti baay'ate fayyadaman, namoota hedduminaan foon diimaa nyaachuu guddisan, namoota dhukkuba sukkaaraa qaban. Karaalee foolii qaama ittiin hir'ifnu yookaan balleessinu. Qulqullina dhuunfaa keenya eeguu, qaama keenya bishaan ho'aadhaan dhiqachuu, bishaan ho'aan dhiqachuun baakteeriyoota gogaa keenya irratti argaman kan dafqa keenya akka foolii badaa qabaatuuf sababa ta'an xiqqeessa. Yeroo yeroodhaan rifeensa bobaa keenya haaddachuu kana gochuun dhabuun dafqi keenya akka hin hirkine gochuun baakteeriyootaaf saaxila. Saamunaa mana qorichaatti argamu kan baakteeriyaa hir'isuuf fayyadan kan akka meedisam fa'aa fayyadamuu erga bobaa keenya qulqulleessinee booda shittoo yookaan diidoortii adda addaatti fayyadamuu, nyaata zayitii itti baay'ate yeroo hedduu fayyadamuu dhabuu, foon diimaa baay'isuu dhabuu, kuduraalee fi fuduraalee fayyadamuu, yoo tooftaalee armaan oliitti eeraman baduu yookaan hir'achuu didee dhiyeenyatti deemuun doktara mari'achiisuun barbaachisaa ta'a. Ulfaadhaa faayaan faaya. Egaa yaa bulaa koo yaa jamaa ikhwaani of to'achuu qabnaa qalbii fikraatiin dirree faayidaati islaamaa addunyaani dirree khasaaraati yoo of wallaalanii hubanneetti na fayyadamnu waashanii yeroo faafiyaadhaa tuun dhufin dhukkubni humnaaf dargaggummaadha tuun dhufin dullumni umrii jiruu keetii tuuduutin dhufini namatti hin fayyadamuun waa taasisu inni gooftichi guddaani aliman hakimaan ittiin nu milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan yaa Rabbi nu badhaafte diini islaamaa ittiin nu milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan yaa Rabbi nu badhaafte diini islaamaa ittiin nu milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan haqqii arguun dhabuu namni Rabbiin ibseef kan inni ganama azalii dabarse qalbii ofii irratti imaanaan magarse amri Rabbii guutuuf nafsiyyaa cunqurse shayxaana insiif jinni imaanaan buruyse fisnaata mudate sabriidhaan dabarse namni Rabbiin ibse waan ta'u jaamaa ittiin nu milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. دامسك إنك كرنيفة كأردا أن سنيد برسو حالا جرو هواسا إلى الكسي قرمان وهي كقول أمي قرمان كن ummata arabaa rakkoo guddoo keessa jiran beeytanii lola hedduu jira, hidhaa guddoo jira, haqa namaatti taphatu guddoo jira, wal miidhu jira, wal saamu jira. Waan kana waan fide qormaata godhanii wahirra gayan. Waan isaan ragayan san gabaabinaan fakkii godhee isinii dhiheessa akka wanni akkasii sun mudanne kan deemuuf sanii. Waan jedhan namni arabaa waa'ee barumsaa yeroo fakkeenyaa fi barumsa namni baratee kutaa 12 fixee gara jaami'aat akka yuunivarsiitii ol dabru sadarkaan namaa bakka 5tti kaayama. Warri tokko warra mumtaaz isaan jedhanii excellent warra haalan jabaati 90 ol ka fide jechuudha. Akka biyya wal dhaba 90 ol ka fide qabxiin isaanii. Warri kun aadatti ummanni arabaa waa lama callaa yaada. Mucaan kiyyaa xibbiinaa baratu waa'ee fayyaa, mucaan kiyyaa handasaa baratu injineerii. Wama lamaan kana sammuun isaanii guutuun. Wanni isaan dhaadataniin illee isaan ilmi kiyya bar handasaa baratu jira, ilmi kiyya bar muhandisa balu, ilmi kiyya bar doktora balu. Lamaan kana wanni sammuu hawaasa guutuu sammuu keessa jiru. Namni sallamaan argatee nama milkaa jechuun nama jaba'a hawaasa biratti. Ijoolleen isaanii jajjabduun warri
mumtaazaa jechuun haalan fagoo qabxii gurdoon bahee 90 oliin dabre kulliyaa lamaan qooda lamaan kana seenan. Ka 80 irraa haga 90tiin bahee jayyid jiddan jedhaniini warra gaarii jechuun haala gaarii warri kun maal seena kulliyaa lamaan warri san dhabe wanni isaanii jiru kan namni isaanii jaalatu idaaraaf iqtisaada. Waa'ee bulchiinsaatii fi waa'ee akkaataa itti daldalaaf kana itti qabeenya kana lamaan iqtisaadaa fi idaaraa jechuudha. Aslamaan seenan wanni ajabaa dubbata nama ajabsiisaa namni kulliyaa idaaraa tana seene waa'ee bulchiinsaa kana barate heger doktorrotii san yoo bakka hospitaalatti hojii argate menejera taha ka namni doktorrotii san hundayyuu hospitaala san bulchu isa taha doktorri sun isa jala dalaga jechuudha yoo ka kambanii keessa dalagullee taate warri muhandistoota guddaan kun martuu isa jala dalaga jechuudha inni itti gaafatamaa waan sanitti reewa san barate inni bulchiinsa barate inni waan san bulchaa gartuu gaa waan ajabaame namni jabeennaaf bakki isaan deemantuun ka irraa gadii kaantu dhufee bulche hayyee ka sadaffaa hoo maal ta'a namni 70 irraa haga 80 fide isaan bira jayyid jedhama warri kun siyaasaa barata gara siyaasaa fuula deebi'a eega siyaasaa barateeree ministeera tahaa takka mootii biyyaa bulchaa biyyaa tahaa jara lachuu dhufee bulcha jechuun inni jaratam jara duraan irra waa beektu ta doktoraa fi handasaa barate sanii fi ka waa'ee bulchiinsaa baratee fi waa'ee kana baratelle iqtisaadii baratelle lachuu deebi'ee isa bulcharee siyaasan isa ka biyya bulchu bulchaa magaalaa kanaa ta'a dhufeen ministeera waan sanii ta'a inni dhufe waziira waan kana bulche jechuun waan ajaa'iba agarta ka irra laafattu jara lamii isaa olii bulche deebi'ee ka sadaffaa hoo maqbuul jedhama in qeebalama 60 irraa haga 70 wama laafaadha laafina qaba garuu maqeebalama kun hoo maal deema namni waan kana barate namni sadarkaan kun isa mudate biyya arabaa keessatti waraana taha ka waraana tahe kun maal taha laala waan ajaba namni waraana tahe aadaa biyya arabaa keessatti heger waan kana hundayyuu humnaan qabatee ka siyaasaa sanillee jala deebisee hundaa biyya qabatee biyya bulcha gartuugaa ka irra laafaatii beekin nama silaa barumsaan ka irra laafaattu waraanaa dhufee biyya qabatee humnaan bulche eenyu bulche jara sadeen isaa olii tana hundaa bulche jechuudha ummata bal'aa kaa wajjin nama shanaffaa jira da'iif ka waa takka barumsa oofuu dadhabee kutaa gabaabaa irratti jaharra torbarratti irraa kufeef irraa durriyee kararra dhaabattu uma tokkoon baratiin kun yeroo hariyoonni isaa hunduu barumsaan hujii argatanii dabran inni eessatti deebi'a gosatti deebi'ee abbaa gadaa tahaaf bulchaa gosaa taha jechuudha sulxaana takka amiira takka waan gosti qabdu dura taa'aa gosaa taha jechuudha sabaa naannoo isaa gosa isaa dura taa'aa gosa sanii taha jechuudha namni kun durriyyee beekumaan baratini dadhabaarraa boodaati inni kun maal godha duuba laal waan ajabaa waan biyya waraanni qabatee humnaan harkaa qabuuf ka waraanaa kun waan ummata bal'aa kana fudhatuu barbaaduuf akka ummanni jaalatu barbaaduuf abbaa gadaa kana fuudheef jala kaaya waan qabu mara abbaa gadaa kana kenna bakka mara abbaa gadaa kanaan deemmata gosa dhaqu mara yoo abbaa gadaa kana itti gurgura eenyutu biyya guutuu harkaa qaba duuba ka irraa gadii santu biyya guutuu harkaa qaba jechuudha miilattuu mataa bulche jechuudha miilli dhufee mataa bulche uduun tun isinii galtu kaan hin beeku namni irra dadhabaa gosaa dura taa'aa gosaa akka dur baalabbaa ta'a maalii jedhan san tahee ree gosa isaa bakka bu'ee naannoo isaa bakka bu'ee yeroo mootummaa duraanuu dharaan dhufte ta filmaataaf hin dhufin ta ummata fudhatuu barbaaddu tana yeroo ummata mootummaa tana dhihaatu nama akkanaa kana qabata dura akkanaa kun dura nama gaafii malee mana isaa seenu waajjira isaa seenu mana isaa seenu waan inni barbaade maraatti kennan ka kabajaa gugurdaa qabu warra kan warri duraan irra barate ka doktoraatii fi ka injineeraa sun eessa jira
hojjetaa mindaa fiitiin jiraata asuun dhiyaatu sun akka biyyi taate wanni aalama balleessee waan san gaaf tokko waan ajabaa qissaa kanarratti waan biraa yaadadhee nama Jappaan tokkoo fi namni Afrikaa tokko waliin haasawan jedhan yeroo waliin haasawan ka Afrikaa kun akka ajabee isi uummanni keessan akkamitti akkana aqlii qabaa uummanni Jappaan akkamitti uummata akkanatti aqlii qabu ka sammuun isaa akkasitti dalagdu akkamitti tahuu danda'e maal isin uummata akkam jedheen uummannumaan akkanaa kun uummata akkam jedheen Jappaantichi waan jedheen lakki jedheen nu akkasii miti nu isinirra aqlii hin qabnu jedheen dhugatti amma hujiin garree nama kenna kanarra namni shaaxiraa ka irra aqlii qabu diqqa maaliif garta waan ajamame biyya jirtanitti ilaalaa hundi keessanuu ummanni faranjii kun namni warshaa haaraa haa jennu mee kan banii haaraa hujii haaraa takka haa jennu hujii haaraa duraan dalagaan tunin takka yeroo si fidanii hujii san si fidan guyyaa 3 irraa haga guyyaa 7 nama tokko guyyaa 5 nama tokko jala dalagsiin jedhan 7 guutuu jechuudha nama kana si barsiisa hujii guyyaa 3 dirqama eegasi guyyaa 4 fallee si garsiisaa guyyaa 5 ammoo si dhiisee laalaa akkasi xoofa nama kenna guyyaa tokko callagaya waan ajaba faranjii guyyaa 3 guyyaa 5 as hin danda'u beeku hujii san hojjetu kenna immoo guyyaa tokko callagaya waan ajabaati sun namuu hujiin argeessa bakka jirtan atuu laali namni kenna takka garsiifnan inuu wallaalu waan sana qajeela beeka akkuma waan haga dhalate dalaguutti beeka sammuu guddoo jechuun irri guddoo namni Afrikaa akkas sammuun isa banaa qabdi dafee galtiifaa waan jedhan Jappaantichi akkasiin jedhe namni kenna waan galaniif jedheen kan nama keessan takkitti mara akkasii waa galaniif san nama kenna waa takka hin galaniif jedheen sammuun isaa duudaa itti deddeebiftee itti quutee boodarra galaaf jedheen garuu wanni nuuf isin addaan jirru waa takka jedheen takkitti maal nu jedheen nama 10 keessaa tokko hayyuu qabna jedheen nama 10 keessaa tokko qofa hayyuu jedheen namni kenna tokko qofa xaaqila isin ammoo nama 10 keessaa tokko qofaa gowwaa qabdan jedheen 9 hayyuu garuu wanni nuuf isin gargar jirruun nu kurnyiin kenna ka gowwaa sun tokkicha aaqilaa san jala deema jedheen isin ammoo kurnyiin keessan ka hayyuu sun tokkicha gowwaa keessan jala deemtanii jedheen hagasuma gargar jirra qofaa wanni Afrikaa socho'uu dhoowwe deemuu dhoowwe fuuldura tarkaanfatuu dhoowwe kurnyan hayyuu kanattu tokkicha gowwaa kana faana deemaa jedhe dhaamsi kiyya kun karaa gaariin isin bira gayu abdii qaba rabbi waan fi jaalatu haa jaalachiisu waan fi jaalatu rabbi nu haa laaffisu khayri waliin nu haa qabu sharri nu haa qabu haga dhaamsatti aanu keessatti wal geennu naga rabbitti na jiraadha wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh akanuun hundini diina kan kee gonkumaan sodaatini ya biyya baako sifuuf kennee habaatuus lubbuun koo nameeqatu siif jecha wareegame kan baqate deebee galuuf rakkame beekame kaasi keessa awwaalame kan hidhame hidhannuu manguutame hanga yoomii yadiroo kotame hin jiranu mirgi keenya sarbame hanga yoomii yadiroo kotame hin jiranu mirgi keenya sarbame wanni dinni sitti duulumni beekta nurraa haftee hambiroo futaata uumaan baree badhaasa rabbii go'ita hunda qabda sirraa waan dhabne hin qabnu nu hiyyooma alagaaf sinni isnu ka'a akanuun hundini diina kan kee gonkumaan sodaatini ya biyya baako sifuuf kennee habaatuus lubbuun koo. Alo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Ibrahim. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكمل نجاة فيام. جرتو. الحمد لله أحمد مي سجنتا كينيا قويا روبي أمة برهان جو كنا رتي siyaamneeti si barbaanneeti waan biyya keenya keessa jiru kana waan tokko irratti waan jiru waliin waan hordofaa turreef ummanni keenya maal godhuu qabaa fi
yeroo ammaa kana haalli sochiin diin irra jiruuf uummanni keenya irra jiru waan kana irratti gaafii deebisii waliin godhuu barbaanneeti. Mee Ahmad gaa akkuma beekamu egaa diinni gaafa injifatame manduggoo waan garagaraa akkaataa garagaraa waan ammaan dura fayyadaman kana fayyadamanii ammallee gaa diinni injifatamee cabsuuf nu daddaakuuf akkuma ka'e gaa injifatamee jennaan ammas waan deemaa jiru kana gaa nuuf haaree akkas jechuun illee barbaachisuudha kunoo ammallee akkuma sanatti jiranii osoo kun akka kanaan jiru kunoo akkuma waliin ilaalaa turratti kallattii afuriin humni liyyuu hayiliidha godinatti marsaa jira. Mee waan kanatti akkamitti ilaaltee haalli sochii diinni itti godhu kunii fi haala uummata keenyaa kana wal biratti yoo qabdee ilaalte akka kami mee waan kana akkamitti ilaalte? Gaafii bareedaadha. Asirratti uummati keenya wanni godhuu itti fufuu qabu. Lolli amma yaaddame kuni Itoophiyaan wanni ishiin keessa jirtu amma yeroo namni namaa dirmatullee miti, yeroo namuu naannoo hundarratti loli banameeru. Har'a kan ajjeefame, kan mohatame, kan hedduu daffarame jara taanaani malee osoo namni manatti dhume ibiddaan gubame nuhi tahe har'allee gama tokko gubamuu jammarre namni nu dirmatu kan jirre walloon jilbiiffatee jennaan kan lafatti waraanu malee kan ol qabu akkan jirre beekee ammallee waan hunda namuu salaltuu fi loltuu ta'uu qaba. Yoo makiinaan jaraa asiin darbe walii himuu, yoo isaan bakka tokko qubatan namni bira qubatan hundi qophaa'u waan Oromoota biyya jiru irraa dhageenyarraa bakki har'a gubatan kuni gariin of dagatuudhaan siigalee ilmoo saree mana guddisan, ilmoo qeeressaa mana guddisan adurreessee uudhaan kanaan jechuu warri amma karaa tokkoon gubannaanuu kan dhageenye. Kanaaf jarri har'a yeroo keenya yeroo mootummaan federaalaa wayyaanee sintun irraa kuffisee isiniif kennineerraa akka barbaadan harka dheeressaa isaan gammachiisuu jecha liyyuu haayilii yoo barbaanne Jijjigaa geessina, yoo barbaanne Oromiyaa geessina jechuu bira hamma gaame, yoo barbaanne baru Makalaakaa jennaan wayaatti uwwifneeti hamma jechuu bira mootummaan gahe ganaa dhufee kamiseetti qalmaata kiyyaa fi ajjecha ilmaan kiyyaatii fi gudeeddaa warra kiyyaa dhufeerraa na oosha jedhee namni har'a qawwee isaa mana dhoksee harka wursee bahe isa beeka. Kanaaf tokkoffaa qawwee xiyyi shanii wajjin hin qabatina Oromoo. Dhugama walitti himnaa bar. Lammaffaa waan bitatamuu qabu lolli isa durii qawwee aadaatiin wal lolatanii miti. Waan godhamuu qabu hunda ni beektanii godha uummata wallootti wanni himan jiru ni beekani. Garuu lola ammaan dura dabarteerra irra guddoon lola amma dhufuuf. Dhugaa dubbatuuf baay'ina namaatii fi lafa beekuun moohatan malee meeshaa hidhatamee dhufee osoo baay'ini uummataa wal madaale namni makiinaadhaan dhufe sun bakka bakkaan karaa aduu qabate lola hedduu dadhabsiisaadha dheengadda kan yaalan. Kanaaf amma immoo kallattii hundaan guurratu jiran waan sin ajaa'ibu isaanii karaattu bahe Qombosharraa hamma Shawaaroobii karaa gurraacha kan boorkan gamarra deemu caffaa gamarra karaa isaanii bahe nuhi immoo karaan hin jiru walitti deemuuf maal malee karattii ishii beekamtuu tana malee. Kanaaf wanni dhufuuf deemu dubbii guddoodha. Miidiyaan hundinuu kaasa'u jiru dhaga'u jirtanii yeroo mootummaan Itoophiyaadhaa buquu burciqqoo keessa jedha sasheeneerutti namni fedhe yoo qalame namni gadi bahee namaan dubbannetti Makalaakaa federaalanni har'a jennu kuni gamta nu himuu hanneefi malee osoo kan moohatte mootummaa tahee kan qalamata tahe Makalaakayaan mil'ateetti ilaalu rakkoo nageenyaa ture shiftoota ture likkibbii dhibnee jedhanii waraqaa barreessanii federaalatti ergan osoo har'a qalamni raannee akka warra matakkan har'a doozarii janaazaan baay'een akka mul'anne halkan dhoksaa guuraa jedhameeti isa doozarii lafa qofforu saniin caffaa duduba keessa qarbamtan turta yaa warra walloo osoo ashannafamtanii raattanii. Kanaaf wanni sinii dhaamu wanni har'allee dhaamu borullee dhaamu waan waliinillee beeknu akkaataan itti qophaa'amuu jiru osoo gara bahee mootummaan hee hin jedhin yeroo inni tadaakkamee yoonin warra Amaaraatiin wal tuqe warra Tigraayitu na ashannafa isaantu na moohate jedhee yeroo inni akka mucaa maalii jedhama seentee yeroo argatte dubartiin jedhasan
akkasanitti isaan leellisuu jirutti har'atana yoo ofirraa loltan malee dhumni dhuma. Kanaaf ofirraa loluun ofirraa qolatuun har'a waan qabdaniin gabayaa buusaa gurguraa waan ruhii keessan ooshu bitadha. Dhugaan jirtu tanuma hanga kanas hin jedha mu'e. Galatoomii akka ajaa'ibaatti uummata keenyaaf ibsite. Egaa Ahmad Binitaa akkuma beektu biyya keenya san keessatti isaan dhiyeenya gaddaa waan waggaa lama kana qopheeffatan itti roobsanii akka dibaantu wallaaluma lafaarraa waraanni sun miidhamee har'ammoo akkamitti injifannaa baasaa jiranii akkuma ammaan duratti Oromoo kakaasuudhaaf tuttuqaa jiran amma kana kallattii diimtuu kallattii kaarra qorritti har'uma kana gara Caancoo jedhamu dhukaasa ture guyyaa lama dura nama magaalaa Caffaa garama Gobayyaarraa nama harbuudha achumaan qabanii dhabamsiisanii tuttuqaa jiran ammallee hin dhiifne kaleessa waqtii kana kaleessa galgala jechuu gara makkannaa kanatti ibiddaan mana guban tuttuquu jiran jechuu ammas ummaticha kakaasuudhaaf. Egaa ummanni keenya yeroo ammaa kana akkuma ta'e qophaa'uu qaba. Warri inni biyya alaa kuni yoo laalte Jaal Ahmad 200 buusaa jira. Shamarran keenyallee dhiirri keenyallee yoo laalaa jira. Shamarran keenyaaf dhiirri keenyallee qixuma buusaa jira. Ammoo warri diinni amma nu haleelaa jiru kuni 500 gadi buusuun dhorkaa jedhanii walirra murteessanii jiran. Kana hoo akkamitti ilaaltameeti? Maal jettaan ummata keenya kana? Ani akka yaada kiyyaatti ammaan durallee kanin biyyaa dhaamaa ture ganda gandatti bakka dhiirri 100 namni 50 jirtutti meeshaa isaan diinarraa deebisu asirratti miidiyaa irratti waan hundan haasa'anii bitatuu qaba namni tokko. Lama ofirraa beekee lolaaf qophaa'ee taa'uu qaba. Bakkuma qawween dukka'etti dirmatuu miti. Bakkitti wal addaan wal baasee yoo qawween bakka kanaa dukka'e warri biyya kanaatiif kana as deema. Yoo bakka kanaatiin dukka'e warri biyya kanaatiif kana deema jedhuu taakka. Lama akka karaan nu cufame wallaalan qabaatina yoo lolli ka'e karaan gadii fi oliin ni cufama. Jedduu kanatti galaan loltuun godhatu maali? Midhaan boolla jiran nyaata. Nyaata dhabeetiin miti. Bishaan boorkannan nu keessaa yaa'a nurraa eettisuu hin danda'an. Wanni jiru rakkoon biraa maali yoo jettan waan silaa yeroo atattamaa lola san keessatti nu barbaachisu meeshaa lolaati. Kanaaf obboleeyyan afaan gilxiitiin jechuu afaan ifa galaadhaan hanga har'aa maddii deemne nagaa wayya biyya mootummaa qabu jenne. Biyya mootummaan hin jirre kan halkan qalamaa bultee subii mootummaan waan akkasii nurraa dhiisaa waan ganda keessaniin dubbatinaa waan biyya guddisuu dubbadhaa nuun jedhu namni du'e qabri keessaa ka'ee biyya guddisu obboleeyya kiyya du'e nama kiyyatti hospitaala dhume janaazaa qarbatuu dadhabnee dhoohaa jira jedhee paarlaamaaniin yeroo himatu beeksisaan biyyaa yookiin bushaan biyyaa waan gandaan haasayinii waan Itoophiyaa haasayii jedheen ani obboleessa kiyya abbaa kiyya fira kiyya kaleessa najalaa dhume san Itoophiyaan isaan ganaa balaxaqsiisannaa kaasimoo anaa har'a hospitaala keessatti harkifamee ajjeesatu ganaa Itoophiyaa kaasamoo kanaaf inni seera jennu suni inni mootummaa jennu suni hafeera inni suni waa tokko siin godhu dheengaddaa kallattii kanin ani beeku migira bakka jedhamu namni hin beekne yoo jiraate kamisee qarqaratti jechuudha halkan namoota nagayaa ulaa qollofatanii ulaa cufatanii hanga lolli darbu jedhanii ciisuu jiranii mana gadi harkisanii afaan qawwee ija lamman jidduu qabanii ajjeesan kennootii miti kinooti dhaqaa gaafadhaa yoo dhugama haqa barbaaddan warri haqa kana hin beeknes yoo jiraate biyya namni akkana godhamu osoo guyyaan lammaffaa bulanii raatanii warra kamisee takka takkaan qalan turan kanaaf wanni kun dirqama lammiiti dirqama warri walloo Oromiyaa biraa laallatuun qabu warri Oromiyaadha warra walloo irraa laallatee diina buqqisuu qaba ofirraa malee walloon akkaataan itti qabameeru akka biraati kanaaf akka wallootti wanni godhamuu qabu amma kana informationiin akka nu gahetti dawwee loluudhaaf waraanni gaheen orgobbaa waradaa jedhanii kan bara meeqa dura dawwee fi garfa addaan kutanii akka kanatti warra afaan Amaaraa haasa'u jiru isaanuu kan taqaafaan isaanii aadaan isaanii afaan isaanii hundi Oromoodha. Afaan Oromootii fi afaan Amaaraa wajjin gamta haasawan waradaa biraa yookiin aanaa biraa jedhanii baasa. Achi geessaniiranii jecha dhageenya amma waraana filaxoorii tokko yookiin birgeejii tokko
achi geessuun warra dawwee achuma qabuuf achuma lolatti banuuf karaa biraatiin caffaa kana goda jalarra makkooy karaa isaa karaa maajatee kaarra qorii namni amma darbuu hin danda'u jedha mattaaqaa baasanii ilaalanii sanbatee jennaan isa ol deemu qaban kaarra qoriitti wanni kamise isa jedhu sagadi deemu qaban bakka kana isaantu jira qawwee haxaayyitti warri mana jaarratee beetasaba qabu karaatti galuun dhabeera karaa hundarra feetaaftiisa dhaabanii isa fedhan harkisanii ajjeesan waggaasi qaban mootummaa waggaas ajjeesan shiftaadha qawwee qabattee itti deemte mootummaadha maqaan isaanii liyyuu hayliidha yoo harka qullaa deemte immoo shiftaadhaan si qaban haxaayyii katamaa guutuu akkatti galuun dhabeera ummati keenya qawwee qabatee deemuudhaaf federaalaa fi poolisii jira irraa fuudhan waliyyuu haylii jedhamanii wayaa mootummaatti kaahameera qawwee irraa fuudhan yookiin qawwee lolabba nama harka qullaa deemee nama katamaa kanaatiin nan jira dhagga jedhee harka mana irra gubuu jiran ajjeesuu jiran qottoodhaan namni suuqa keessatti cafaqamee du'uu jira kanaaf guyyaan keessa jiru guyyaan hedduu hamaadha wal gara tokko wal baasu malee waan hin taaneefuu itti jabaadhaa waan kana rafamuu hin qabu namni rafuu hin qabu wanni walloon har'a keessa jiru guyyaan isa dhumaati yookiin bilisoomuu yookiin dhumuudha kanaaf of kabachiisuun humnaan malee kadhaan waan dhufu mitiin siin jedha. Hajji Ahmad Galatoomi ulfaadhu wanni na hafeero jettu yoo jiraate warra biyya alaatii ergaa waan ati qabdu egaa warra biyya keessaatiif hangana jette. Isa biyya alaatii wannin ani qabu inni ilma dhiiraa manaa qabu isa sana hidhachiisu yeroo biyya amanuu dadhabee riyaala 150 nuuf kennu isatti dhiisiiti obboleessa kee abbaa kee ilma kee haadha kee nama biyya jiru saniin ilmi dhiiraa mana jiraata taanaan abalutti naa hidhachiisaa duun dhuminii jedhaani inni immoo lakki nuti akka gandaatti akka aanaatti akka kamittuu haa ta'uti walitti deemnee waliin qolanna jedhe waliin waan godhu beeka miidiyaa irratti asitti takka takkaan hin haasa'amu waan kana malee darbe hidhannaan ala namni maallaqa qabaatee dandeettii qabu meeshaa hidhatuu qaba ofirraa qolatuuf nama takka loluuf hin miti eenyu weeraruuf hin miti ragaadha ummati keenya magaalaa Kamisee magaalaa Sanbatee bakka baay'inni Oromoo tahetti warri kaan quba qabanii zim jennaan namni tokko hulaa dhaqee qubatti qabate bakka Oromoon keessatti baay'inaan qabani garuu agartan Shawaa Roobititti maal akka godhan agartan Haxaayyitti maal akka godhan gamta Oromoon achitti dhiyoo ta'ee fi dhaqee isaan buqqise malee achi hidhanii gaafa warri dirmate sun deebi'e har'a maalirra jira warri Haxaayyii Oromoonni Haxaayyii ilaa ammaa Sanbateetti bira isaanii bira feesummaa jiran karaatti galanii dhabanii hidhannoon itti galutti mootummaa sobaatu jira hidhannoo malee dhaquutti shiftaa halkas nyaatutu jira rakkoo hammana geessu tana utuu beekuu warri biyya alaa jiru ammaan tana wanni godhuu qaban isaantu beekan kana addaan baasatee beekuu qaba namni biyya alaa jiru maatii isaa biyya jiru hidhachiisuu qaba ummata isaa hidhachiisuu qaba yoon jedhe birri riyaala 100 yookiin 50 sii kennan kanaaf kilaasiin takkittiin har'a isimti xiqqoonu kilaasiin takkittiin 100 taatee birri Itoophiyaadhaa sanii oli kanaaf kan dhuunfaa danda'u kan walii waa godhuu danda'u hundinuu waa godhuu qaba kana hanga har'a jaalannee jennee sin beeknu baqataa turre warra akkana jedhus nagayaatu bu'a jennee nagayi hin jiru mataa ol mataan hin jiru jedha Oromoo keenya yeroo mammaaf kanaaf du'a har'a duunu boru seera kabajamu ittiin haa jooknu nuti du'a keenya har'a ulsannee boru seera keessan walumaan laallaa jennaan. Hayyee ulfaadhu Ahmad kabajamee baay'ee maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin hedduu ulfaadhu sin jenna. Ayyee galatoomaa isinillee madda nageenya. الله يا الله يا موتي علما بيكتا كيسا كينيا نتي كل ما بديتكم قبنو بدين كينيا أرومما قبرما كيبالون فالمن مالي دينا بكلشنو نبقافنا مالي أرومما ديفنو دوني بن مالي دو أسين سدانو دوتنو فاكما بديتكم قبنو بدين كينيا Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya sagantaa keenya haga ammaa wal duraa boodaan isin biraan gahaa turre waa hedduu irraa hubattanii ittis gammaddaniirtan jennee abdii irraa qabna. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa saganticha wal duraa boodaan kan isin biraan gahaa ture obboleessa keessan Muhee Callaadha.
haga sagantaa birootiin walitti deebinutti nagaa keessa nuuf jiraadhaa diina injifadhaa رمضان فكنا اللين ربين اتنو هاقو سنجنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا كرو أرومو جبسي توكما بدي توكم قمنو بدين كينيا هرومما الله يا موتي علما بيكتك سكينيا نتي كل ما بدي توكم قمنو بدين كينيا هرومما